mubeen amma miti yoo xiqqaateen ja'a moo meeqa duraan post godheen ture Facebook kiyya irratti barbaadee fidee isin agarsiisuu nan danda'a. Turuun isaa rakkoo hamaa keessa ture jira yeroo sana akka riifariin barreeffamee fi ture mubeen natti mee ture natti baay'ee qalbiin na cabeenis akkam maaliif yaalamne jedhee gaaffii garaagaraa dhiyeessee fi sababta garaagaraa natti himaa ture. Ituma sanaan jiru obsa biyya bakka sana keessatti obsi hanga har'aa jiraatee irra deddeebi mana yaalaatti deddeebi'aatuma ture namni keenya yoo ati na dhukkube jettee በሰላሳ ብር ብትወስድ እኔ አሁን ይሄንን በአንዴ ነው የምሰራው። ቤተሰብ ካለሽ እኔ ብቻዬን ራሱ ቤተሰብ ነኝ እናቴ። እኔ ወዴን ወደዋለሁ። እኔ እዚህ ምድር ላይ የምወደው ወዴን ነው። ማርያምን እኔ ወድ ባይኖረኝ ካገር ወጣለሁ። ትቀልጃለሽ? አላውልሽ ነው። አዎ ማው ተገራ ቀባችሁ ባቴ ማልጎ ተጣርታው ዘቴቶ ተዘኛቱ ገራብ ያሲባስ ሳ ጋይስ ስሪን ዴቪድ ሜን ማርሲ ከምን ነው ወደለ በሬድ ማራኝ በሬድ ወቻራ አውርዴ ጀቻት ስሪ ነው ስሪ ቢተሮ ነው ነምኒ ገራው ደቀባችሁ ባደዋ ብያባ ለወዳችን ነው ካገር የወጣነው ማረኝ ወድ ባይኖርም ካገርም ነው ጣም ቀራምሲ ሳብ ምን ነው ክሮሽና ይሄንን አይደለም መሰሹ ይሄ 10 ብር 40 ብር 45 ብር አረ ደከራለሽ እና ይሄ 10 ብር 30 ብር 35 ማጅጎቶ ሲያልሽ ሙሉ ማጅጎቶ ሲያልሽ 35 ብር እሺ በቃ ባሰነት ታስ መስመር በቃ ካላስ ሙሉ ማጅክ ስንት ነው 25 ነው 25 እና 10 40 ብር 45 ብር አንድ ላይ 40 አዎ እና ታዲያ እኔ ሰባላቅም ልትል ነው ኮልኮሌ ሀርካ ቀቦኒ ከረ አታ ሀርካ ቀቦኒ እሺ በቃ ባናዘራዘር ኢባ ድርሻን ማምጣት ካስና ብሬ በመና ካርስ ላይ አማለ ራሄ አንቺ ነበር ሱቅታ هل هبا አዲስ አበባ هل هبا አዲስ ረይሽ ኦማታሩ ከደሉ ያስተማ ክሮሺ ተቆፍራተምቲ ክሮሺ ፊ ቱባንቶ ብሪኩሌሽን ብሉ ማጂ ደሚሽን ወረትራት ብሪያፍታ ብሬ ያታባሲ ከና ይወለባ ከዛራ ልታስገብኝ ነው አንቺ ኮልኮሌ ፈስታለሽ ሰናጎ ጉድ ልሰራኝ እቺ ውሰጂ ጎንበስ ብለሽ ጎንበስ ራፒ ሱቂ ካላስኒ ፍዲን ድግደማ ብሬ ማራተለ በረቅ ለበርናንተ ድግደማ ኩኒ ብሬ ኩዳኒ ኩኒ ብሬ ድግደማ ኩኒ ብሬ ኩዳኒ 40 አቤል አንድ ላይ ላድርገው አራት የዘንበሽ አስቀምጫለሁ አንድ ላይ ሁሉም የራሱ ራሱ እኔ የሸጥኩትን ለብቻዬ ነው የማስቀምጠው መሸጥ ብዙ ሰው የለሽም ማስመር ማለት ነው ሲገባ ማስመር ማለት ነው ሲደረስ ለበርነኮ ማርሲ ሲከኝ ሰለትቲ ማለት ብረዱ ሪናስ ሲከኝ ማለት ሲደረስ ብችላቲ ብሬ ካታስ ሲከኝ አረጋይስ አራት መቶ ምናምን ህዝብ ታምታ ብታረጉ ትንሽ ላይ ያኔ ማውጂ ጭቃም ታስማ ይው ገልትሽኝ አምቲ ዱባይ صعبة غبا تزرع أنا وانا نجيب كيسة غاري نتوبيا نجراتة غاري ندي مكينة إيزي يزي أجر مكينة هلو جماعته سياستنا مكينة كي يعني تبغى مكينة بيتراون ديشتور معجوب تفاجوب كومبولات عندي سجبر من كومبولات عندي ونجارة مكينة قديش إنك ده كلامك جلتك تسبيشاتو مشا ini bisa dafende umale tolo yidum ግን አቱማ የቻውላ ችግሩ እሱ እንትና የለውም አንቺ ይፈልግሽ እንጀራ ወንበሪ ካለስቲ ማረ በቆጣት ነው ባከት ቢጋ ወዮ ብቻላ አዛርፈይ ገለበጥኩብሽ እንትኑን ካሜራ ስትገለጋሽ ዳቦት ሲሞልኝ ሰበደት ማልት ቁጣ ረኮት ሲንጀለ ሰሪ ኦዬ ታርቲ ታራተኛ ጀምቡ አካም በእናትሽ ገኒ እኮ አከስ ነገታት እንተሎ ዱባይ ዱባይ በርኮተም ማሊ ኮቱ ቢፍቱ ብራንጅራ በራንዩ እኮ ደጌሴት አሚቲ ዋናንታይ ብሬን ስትልም ነላት ማንሳት ልቡ ማሊ ወረቃ ኮነ ድራ በለይሴ ነምቺ
Ofii kootu dhukkubsadhee bar. Erbaakish kan gaafsan hojiin haasaa turre suni namtichi sun maal si godhee? Kaansan na godhe ji'a tokkoof bultii 23 mana isaa keessatti hojjechaan ture. Gaafan gadi ba'u akkan qabamuuf barbaade inni bakka already. Erbaakish Dhugaa rabbi. waraqata Achi gadi gaafa sana bireen ani ofin ajjeesa maa jedhee jennaan bireen haala sana dafee dhufee na qaqqabee bar. Sitti namne waraqata hojjisiisattee hoo jiraachuu dandeessu as keessa? waraqata kiyya yoon hojjechiifadhe jiraachuun danda'a yoon hin hojjechiifanne gaa qabameen yeroon qabametti galuudha gaa biyyatti. Biyyatti immoo waan jiru ati kanaan dura beekta gaa waan inni dabarsee dhufe akkaataan itti ba'e biyya beektaati. Sigalee biyya galuu hin danda'u. Beeftuun akkam nurraa fakkaatti asii? Biree biraa? Fidi kaash. Dubaay jirti bar isheen. Dubaay jirti isheen nurraa fageenya qabdi jechuudha. Innaa bakka kaansileetii Amma gaafa 28 buccee koo walitti ammuma namni danda'e amma humna isaa akka na gargaaru barbaada yookaan liqiidhaan illee yoo naa liqeessanii waraqaa kana irraa hojjetanii malee mana namaallee galee hojjechuu hin danda'u buccee koo ati beektaa waan keessa jiru. Kaleessa siyaata. yaa aboo carraan namaa tokko anti sakkatti miti yaa aboo carraan namaa yaa aboo. Duuba qormaata san hunda dabarsitee dhuftee asitti immoo namtichi maaliif bilooksu godha kan maal qaba nagaadhaan hoo adda deemtan mileeshiyaanne. Amma kuno paaspoortiin koo har'a dhufe bireedhaan iyyuu gaafa paaspoortiin dhufe naas ofsiisnaan jedheera bireen egaa meesatti ni madda ijoolleetti simachaa man jira atis waan dandeettii keetii karuma miidiyaa keetiin ati reefu dhufte karuma miidiyaa keetiin uummata kanatti akka naayyitu barbaadeen obboleetti kiyya gaarii. Nan beeka waan itti jiru. Allah kalliiku sakkirus akkasin jedhu saaraa. Oh lubbu. Bala sinjit. Abelo itlay barra. Yalla itlay barra. Bayala. Afaan kalti qabatte tasubati. Uzil. Lubbu waan sinjadu. Bilbila kaarratti bilbilachuun dandeessu ijoollee. Bilbilli kun immoo ijoollee mana maadaami Maali bilbila dheeraa isa miti waa'ee isaa miti amma maa inni beektaa karaa imbaasiitiin dhumee jira dubbiin isinii galee. Garuu amma waraqaa kiyya namichi already cancel na godhee jira waraqaa kiyya dafee hojjechiisuu qaba. Amma immoo seerri biyya kanaa wanti ba'ee kana booda qaraamaa keessa namni gale qaraamaa sana kaasisee illee biizaa isaa hojjechiifachuu hin danda'u. Seera amma Dubaayitti dhufe kanadha. Garuu gadi hin buune already. Kanaafuu amma carraan qabu biizaa koo duwwaa hojjechiifadhuudha. Oromoo koo silaa biyya galees jiraachuu hin dandeenye. Biyya kana yoon jiraadhe malee biyya galeellee jiraachuu hin danda'u. Yoo lubbuun kee immoo habaddu jettan nan galan biyya. waraqaa ke amma laali amsaa loomi laandi soo shakim laamsaa soo geedhetti amaarri beektaa. Waraqaa kee kana si hojjechiisuu hin dandeesse Oromoon tokkoffaa ati biyya yoo galtee haala nageenya biyya keenyaatiin danuu ulfaataadha baay'ee ulfaataadha tanaan dura iyyuu qormaatni sirra ga'e danuullee keessa gadi bu'ee beekuu baadhullee bicuu ishee hin beekne bicuu natti himtee jirta bicuu ishees namni natti himee jira kanaafuu akka taatee wallahi anillee waa qaburraa si bukkee jira abshiirii sagaleellee sii ta'a mana eenyutti gargaarsa taasisuu danda'a. Mana acee chaalenjitti gargaarsa gochuuf yoo mana aja challenge wayyaa mana ko kiyya wayyaa biyaansi manni kiyya mana keemaa wayyaa garuu yeroo sanatti atis biizii waan taateef amma maa inni beektaa rakkoon qabu mana keettis gochuu dandeenya baay'inaan mana keetti ijoollee baay'ee jiru ijoolleen na beekan illee jiru hanga humna keessanii waan badaa miti bar biizaan koo birrii 10,000 duwwaa barbaada ani biizaa kiyya kan irraa dalagdan qofan barbaada maaliif dhukkubsadhee ciisullee ciisuu nan danda'a immoo nan hojjetadhas gadi ba'ee hojjechuu nan danda'a rifeensa kana fa'aa deemee manarra deemee ijoollee keenya hojjechuu nan danda'a kana daandii akkanatti argisiistan qofan barbaada Oromoo koo nan beeka fuuldura keessan irra deddeebi'ee dhaabbachuu koo garuu natti ulfaate jireenyi gaafa namatti ulfaatudha kan uummata keessan fuulduratti baatan ni galee
Abshir Saaraati yaa wallahi si gargaarra dhuguma ilma waaqayyo si gargaarra gaafa ati duute reeffa kee galchuurraa dhugaa dubbachuuf biyya taate si nyaannu ati ganaa micayyoo daa'ima kaayyoo baay'ee qabda karoora baay'ee qabda dalagattee jijjiiruu ni dandeessa dhugaadha immoo biyya kanatti namni waraqaa hin qabne sareedha biyya kanatti waraqaa qabaatiin sareedha waraqaan dirqama barbaachisaadha waraqaa qabaanan dhugaa ilma waaqayyo kun akkanumatti illee liivii kanarra illee teessee eeyyitee waan garaa keetiin hima argatta dirqama kanaaf waraqaan sirraa hojjisiisamuun dirqama firii sirraa hojjisiisa waraqaa micoon tun gaafa biyya arabaatti biyya galtuu hidhamtee baay'ee rakkoon ishirra gahee tumanii hin argitu baay'ee reebamte turte sana dhibeen ishiitti dhufeeyyuu sanarraan kan ka'edha hangeessa mana hidhaatti dabadabamte amma qoricha fudhadha barganni lubu qoricha fudhadha qoricha ji'a 3 fudhadha kan cinqate dhiphina yoon isa fudhachuu baadhee rafuu hin danda'u gaafan isa fudhadhu si galee kanaaf ani an umnan biza kanatti hojjechiifadhu hin qabu ituu humna qabaadhee ummata kana fuulduratti hin bu'u rabbi fuuldura namaatti sin hin dhaabin ulfaataadha Kana ganni iyyuu koo machaan ture maaf na callistee maaf viidiyoo koo argitee na callistee maal taateetu jedha koo machaan ture si koo machaan ture dhugaa baay'ee jechuudha akka obboleettii kootiitti akka haadhoo kootiitti lammaffaa moo oromummaa walirraa qabnaniifati na Ganni nambaasni ni falu. Ganni nambaasni shi na dhufa. Eshi buiti kabadha sinin basu buiti kabadha mata qofaan tamoni biyya kana dhufu dhamis mishkila guddaa irratti araboota ni tajaajiltu warshaatis turaan ta'e gantu sammootti kan turre bitanii jiraatan viidiyoo namaaf sajjachaan turre dhugaa dubbachuuf kun mubaarak ifuu viidiyoo jenne mubaarak akkasittiin namaaf iyyaa turu namaaf bu'aa turu sun inni kun amma kubsatee kan ciisee jira isaafuu hin dubbannee mucaa qabamee totumamaa jiru kanaaf illee hin dubbannee xiqqoo sammuun namaa wal keessa nam'ite sabaafi miti ofii keetti dubbachuun baay'ee ulfaata waan ta'eef egaa waaqayyoon hunduma keenya haa gargaaru saarittiiti wallaahi dhugaa rabbi si dubbukee jira dubroo maaram sin jedhama haramii si gargaara rabbi sagalee dhugaa rabbi sagalee naataanaan karaa keetiin ijoollee baay'eetu jiru ijoollee nabii kan illee jiru ammallee ani maadaami daa'imman ijoollee xiyyaafirraa hojjisiiste dhugaa waraqaa dammoo ba'uunat maal diraamee bakka akkasii dhabna diraamee bakka akkasii dhabnu dhugaa si gargaara buchuuti amreeti yeshi እሺ ጋራኮ እሺ አንኮ ቮይስ ሲቀበን ቱረ ዩቲን ነጌ ከሰኑ ለኮሳ ከያመት ፈየደማ ጅሩ ከፈዳ ሱኒ ለኮሲ ጆርዳን እንጅሩኒ በሬ ሳሜ ኮሜንት ይጀለት ስክሪኒንግ ወደ ስክሪን ሹቲንግ ካፈዳ ቢልቢላ ቶኪንግ ጅሩ ኩን ታብታባ ወደ እንዶ አቀመሞ ቀበዳ ለኮሳ ኪ Waa'ee birrii natti dubbatina ammas nitti maaggeeffadha adara abbaa keessanii ganni lubbuun aloo jiraattaa jettan biyya Dubaay keessan jira waa'ee birrii natti dubbatina kan tanaan dura dubbadheef kun nama eeffaa jira akkasin birrootti jechuudha waa'ee birrii aanan galtuu hin kennina birrii keessan hin kennina namatti isin hin jedheera waa'ee birrii natti dubbatina cinqi biraa natti dubbatina waan biraa garuu rakkoo biraa karan baasiti waan sin gargaaru waan akkas yoo ta'e aalee saala maafi mushkila ግን waa'ee birrii guddicha warraa si qabee natti dubbatina እሺ ካዳ ለቆስ ኢትዮጵያ ዲግዳሚ ላማ ጋኒ ወይ ለቆስ አጋዋተን ቦቶ ኦኬ ዲግዳሚ ላማ ጃታሚ ሰዲ አፍርታሚ ቶኮ ሰደታሚ ሰዲ Saddeettami sadi. Koodii Itoophiyaatti galchaa koodii Itoophiyaatti galchaa 0025 itti galchaa koodii Itoophiyaa 00 taalemti digdamii lama jette kaa duwwaa sagalidha moo akkamidha? Koodii Itoophiyaa beekamu 0025 jedhi 0025 kudha sagal digdamii lama jaatamii sadi afurtamii tokko saddeettamii sadi lakkoofsa kee waasaa bitu እንግዲህ በጣም እንግዲህ ትልቅ አደጋ ነው የደረሰው። ይህንን ደግሞ በዚህ ሰዓት እናንተ ደግሞ ይህን አስተባብራችሁ ሰውን አነሳስታችሁ መርዳቱ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በእንደዚህ አይነት ሰዓት አንድነት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ አላህ
خير جزاك فدش ሁላችንም አቅማችን በቻለው እንረባረባለን ኢንሻአላህ ኢታችንም ደግሞ አይዞሽ እንግዲህ አላህ ነው ያመጣው እንግዲህ መቀበል ነው ብዙ ችግሮች ይኖራሉ ኢንሻአላህ ይሄንን ደግሞ አብረን ተባብረን እናግዛችኋለን አብሽሩ ከጎናችሁ ነን ስለዚህ ማኪ በርቺ አላህ ያግዝሽ ሌሎች ወንድሞቻችንም እንደዚሁ ከማኪ ጎን ቆመን ኢንሻአላህ ያለውን ነገር እንረዳዳለን እንግዲህ ኔትወርክ ይመስለኛል ማኪ ይሰማል አው ይሰማል ይስኒት ደጋም ትራምቲ ይሰማኛል አው ይሰማል እሺ ኮፒ ሊንክ እንድታረጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ እና ኮፒ ሊንክ ታብታብ ይሰማል አሊ ቀጥል አሊ የሰማውክ ነው እና እህታችን እባክሽን እንዳታለቅሺ አይዞሽ ሁላችንም ከጎናችሁ ነን ንሽና አብሽሪ ያለውን አቅማችንን የቻለውን እንረዳዳለን ኢንሻአላህ ያው አደጋ ደግሞ ይደርሳል አንዳንዴ ያው አላህ ያመጣውን መቀበል ነው ያለብን ሌላ እኛ ምንም አቅም የለንም አቅሙም ያመጣውም እሱ ነው አቅሙም ያለው ለሱ ነው ስለዚህ አብሽሩ በየቦታው ያሉ አደጋዎች አሉ እንግዲህ አላህ ነው የሚያመጣው ያኑላ ማለት ነው እኛ አቅም የለንም እንጋ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ ደግሞ የምትተባበሩ አላህ ያግዛችሁ በርቱ እንበርታ ለምን ለብዙሃን አንድ ብር ለብዙሃን ቀላል አይደለም ብዙ ነው የሰጣውን አንድ ብር ብዙ ሰጣ አይደለም ዋናው መስጣት ዋናው ማሰብ ነው በቃ ለካይር ነገር እስከሆነ ድረስ ለራሳችን ሰጣ አይደለም ለነገኛ እንደሚደርስ ራሱ አናውቅም ነገ ምን እንደሚደርስ ምን እንደሚመጣ አናውቅም ለነገ ሲንቃችን ነው የምንሰጠው አንድ ብርም ሁለት ብርም የምንሰጠው ለነገ ለራሳችን ነው የሚጠቅመው ለዚህ ማፊ በርቺ አላህ ያግዝሽ እንግዲህ አላህ ካንቺ ይሁን ሌሎች ወንድሞቻችንም ማሻአላህ ጥሩ ነው ጥሩ ሐሳብም ያነሳችሁ ነው ሌሎች ያልገቡም እንደዚሁ ገብታችሁ እኛ ያው እኔ ዛሬ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ወላሂ አንቺን ማኪን አይቼ ነው ገባሁኝ ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ቲክቶክ ሊቭ ሲገባ እንግዲህ አብሽሩ ከጎናችሁ ነን እሺ አሊ እናመሰግናለን ቴንኪዩ ሁሉም ያልፋል ቀጥይ ሁሉም ያልፋል ሰላም እንዴት ነሽ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናችሁ የአንድ ህብረተሰብ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ጉዳት ነውና እኔ የምለው ሁሉም የራሱ አካውንት ስለሚሰጥ እነሱ ያዘጋጁት አካውንት አለ አይደል ወይ ደግሞ የማስተር አብነት አካውንት ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ስር ሁሉም ማለት ነው የራሱን አካውንት ስለሚሰጥ የማስተር አብነት አካውንት ላይ ወይ ደግሞ እነሱ ለህብረተሰቡ ብሎ ያወጡትን አካውንት ካለ እሱ ላይ እንዲገባላቸው